Uummanni keenya maal gochuu qabaa? Qabsoo ammatti deemaa jiru kana maal hojjechuu qabaa? Maal gochuu qabaa? Karaa kamiin deemuu qabaa? Akkamiin deemuu qabaa? Maaltu irraa eegama? Yeroo kanatti maal gochuutu nurraa eegama? Maal raawwachuu qabna kan jedhu gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba irratti uummanni keenya wanni gochuu qabu amma tokkummaa cimsuudha. Tokkummaa haala kamiin cimsina? Karaa kamiin cimsina? Akkamitti cimsina? Maal gochuu qabna? Diqqaarraa maanti eegama? Guddaarraa maanti eegama? Jaarsarraa maanti eegama? Dargaggeessarraa maanti eegama? Gadaarraa maanti eegama? Barataarraa maanti eegama? Daldalaarraa maanti eegama? Yeroon kun uummata keenyaaf, uummata gujiitiif yeroo baay'ee murteessaa, yeroo baay'ee cimaa, yeroo baay'ee dadhabsiisaa, yeroo jiraachuun uummata keenya mallattoo gaaffii jala gale. Adoo kalkuleeshinii herregaa hojjenne kalkuleeshinii herregaatiin raadikaalaa jala jirra. Kanaaf mala barbaada, fala barbaada, marii barbaada, tooftaa barbaada. Gocha dhanurra raawwatame kun, gochi uummata keenyarra raawwatame kun taa'amee falamee mala dhawanii murtee hagana geettu fedhii uummataa malee uummata guddaa qabu, uummata hayyuu qabu, uummata jabaa qabu, uummata beekaa qabu, uummata sirna jabaa qabu kanarratti dabarsan. Beekamtii uummataa malee kana dabarsuun mataan isaa tuffiidha. Wallaalummaadha. Haga uummata kanaa beekuu dhiisuudha. Namoota muraasa hooggansa keessaa qabatanii isumaan uummata kana ilaalanii murtee amma kana geessu kan dabarsan. Akkas jechuun maal jechuun? Fakkeenyaaf akkaatuma bulchaa godinaa itti argachuu baraniin ija bulchaa godinaa itti ilaalanuun uummata hamma kana ge'u ilaalanii jechuudha. Hiika biraan agarsiisu. Isumaa sana sirra dabarsanii sitti ageeramu. Kanaaf uummanni keenya kun waan kanarraa waa baay'ee bara. Dogongora raawwatame kanarraa waa baay'ee bara. Gaafa chaalenjii rakkinni garbummaan cunqurfame uummata tokko irratti humni isa caalu, humni influence ta'e, humni ikoonoomii biyya kanaa doomineeti godhe, humni politikaa biyya kanaa yookiin biyya sanaa doomineeti godhe gaafa aadaa, seenaa, duudhaa, beekumsa uummata sanaa balleessaa dadhabsiisaa dhufu uummanni sana dandamachuu fi falmachuu fi qabsoon cimaa deema, dabalaa deema. Kuni akka gosaatti, akka sabaattis nu jaara. Kanaaf waan dhufe kanarraa maal barraa, maal gochuu qabna? Tokko wanna gochuu qabna. Tokkummaa jabeessuu. Akkamitti tokkummaa jabeessina? Ammatti wanni gochuun nurraa eegamu xiqqaa fi guddaa keenya qabannee garaagaltee yaadaa malee ammatti duul hin barbaachisu. Nama dhuunfaa irratti duuluun hin barbaachisu. Nama dhuunfaa kaasee ebiloo akkas ta'een hin barbaachisu. Sana gaafa waan harkaa qabnu injifanne maal ta'e jennee gaaddisa keessatti deebinee ilaalla. Amma qabsoo biraa harkaa qabna. Qabsoo harkaa qabnu sana akkamitti achiif gochuu qabna? Akkamitti keessaa bahuu qabna? Jennee gara qabsoo keenya xiyyeeffannaan kenna amma gara mo'ichaa gara qabsoo keenyaati. Waa'ee nama dhuunfaa, namni dhuunfaa akkas godhee akkana ta'e akkas dubbatee oduu qabatamaan qabne sana hordofuun hin barbaachisu. Qabsoo keenya qofarratti xiyyeeffachuu. Kaawoo waliigalaa kenna maali? Wanni nuti kaa'effannee deemaa jirru maali? Balaa akka sabaatti nutti dhufe kan dandamachuudha. Balaa akka sabaatti nutti dhufe dandamachuuf immoo wal qooduu lakkinyee sun gosa sanaa sun gama kanaa ebiloo akkas ta'e ebiloon sun akkas ta'e ammaaf yaada akkasii qabaa deeggarsa akkasii qabaa jennee waa'ee nama dhuunfaa kaasuu dhinnee akkamitti qabsoo kana yoo qabanne yoo maal goone yoo eessatti eenyu maal hojjate yoo eenyu maal raawwate waan kana keessaa bahuu dandeenya. So karaa guddaan siin jedha hordofuu. Dhaga'u. Ammatti abbootiin gadaa jedhoo maal nu dhaga'u jirra waan inni jedhu. Warri dubbisuu barbaadan latti namaan bultii nu qabdii. Biyyi gadaa qabdii. Nuun bultii. Harka namaa jirtii. Kanaaf ammatti nu hordofuu qabanii. Nu dubbisuu qabanii dursaa jedhaa. Kanaaf abbootii gadaa keenya qabanne
caasaa hooggansa godina haga aanaatti jiru waliin taane akkuma amma wajjin ta'aa jiru kan akkuma amma jala buunee hordofaa jiru kan jala buunee hordofuu qabna. Yaadatu dogongoraa qabsoo keenya gufachiisanii tuffannee irra darbuu qabna. Maanoo tuquu hin qabnu, dogongora tuquu hin qabnu, hojjechuu hin qabnu. Jarreen kana hordofuutti nurra jiraata. Kallattii abbootiin gadaa kaayanii, yuubi kaayanii, guddaan kaayanii kanaan deemna. Kallattii garaagaraatiin ergaan darbaara. Bifa wal fakkaataa waan wal fakkaataa gochuu qabna. Lagannaa gabaa lagannaan lagannaa gabaa sana lagachuu qabna. Eenyuyyuu adoo keessaa naanne. Maaliif? Nuufti sarbaa baali ishuu. Dhimma jiraachuu dhiisuuti. A matter of sarbaa baali. Waan nuti dhufe kana ofirraa difeensi goonee ofirraa ittisuu hin dandeenye yoo ta'e akka sabaattiyyuu maqaan baduuf deemna, seenaa dhabuuf deemna, eenyummaa dhabuuf deemna. Lafti waan salphaa miti. Waan salphaa miti lafti. Qofteerraa nyaatta, horteerra bobbaasta, duuteerratti awwaalanta. Diinagdee lafarraa argatta. Daangaan yoo duute, daangaa lafa nama biraa keessatti eentu si awwaala? Adda addoo awwaalcha. Eentu sii kenna iddoo awwaalcha. Kanaaf sarbaa baal ishuu kan jennuuf lafti kanaaf. Waa'ee lafaa duuba eenyummaatu jira. Namatti lafa sana keessaa bahe. Kaleessa gatii guddaatti kan falleera lafa sana. Akka sabaattis, akka gosaattis, akka uummataattis. Kana dagachuu hin qabnu. Kanaaf waan akka sabaatti nu mudate akka sabaatti falannee malanna. Sana qofattu fala. Akka sabaatti immoo gaafa falannee malannu dubbii gaaddisa geessina. Dubbii ardaa geessina. Ardaan laalla. Gumiin laalla. Kaleessa wal dhaga'uudhannee guddaa keenya tuffannee, xiqqaa keenya tuffannee, hayyuu keenya tuffannee akka ilmaan saree karaa gorree hadha diinni immoo akkuma sana qoodamaniiru guddaan keenya waliin dubbisu walirraa diina. Jaarsi lamaa addaa eegan, yuuba lamaan addaa eegan, qeesii lamaan addaa eegan, sheekii lamaan addaa eegan, abbootii qabeenyaa lamaan addaa eegan, waliin dubbisan, waliif diina. Lafti immoo isaan gumaa ga'a, uummati isaan gumaa ga'a. Qoqqoodamiinsi keenya maal fide? Salphina fide, tuffatama fide. Murtii ammas geettu uummata kana garratti fedhii uummata kanaa malee uummanni kun namni tokkoyyuu adoo mariisfamii beekamtii saba kanaa malee beekamtii guddaa isaa malee beekamtii hayyuu isaa malee uummata ilma barsiifatee qabu uummata jabaa qabu uummata hayyuu qabu uummata dureessa qabu uummata goota qabu kana tuffatanii murtii haga kanaa irratti dabarsan sun wallaalummaa isaaniirraa madda. Kanaaf nu kana dandamachuuf akka sabaatti tokkummaa jabeessuu wal quba qabaachuu wal dhaga'uu wal maraarfachuu wal kabajuu lafa kanaa gaditti waaqa kanaa gaditti akka nama hin qabne agarreerra waan kanarra. Eentu dubbate gujiifarra inni ollaa kee jiru maal jedhee dubbate waa'ee kan kee yaada maalii dhiyeesse maaltu jira jedhe har'a akka nama hin qabne barreerra wal malee ennullee hin qabnu. Rakkinya keenyas numatti falata. Daangaa lafa gujii qabeenya lafa gujii irratti kan murteessuu danda'u gujii fi gujii qofa. Daangaan lafa gujii bar har'a warri lafa nurratti kennanii dhaloota akkas kennanii akkas goona jedhan adoo isaan hin jiraanne bar daangaan gujii kan kabajamee har'a ga'e. Gaafa jarri kun xuriin isaanii garaa haadha isaanii keessattuu hin taane gujii daangaa isaa lafa isaa kabachiifatee jiraachaa jira. Daangaa isaa kabachiifatee lafa isaa kabachiifatee jiraachaa jira. Isaan duraa daangaa mataa isaa qabu. Eentu sararee gujii kennaree daangaa isaa eentu sararee isaa kennaree qabeenya isaa daangaa isaa latti isaa qabeenya isaa ilmaan isaa qubaan kabajama. Namni safaree nuu kennuu danda'u hin jiru namni safaree nurraa fuudhuu danda'u hin jiru. Yoo tokko qofa nurraa fuudhan gaafa nuti harkaa hin qabne yoo nuti waliin qabne maal jechuu wanni kun lamaa dirqama nu barbaachisa. Wal qabaachuu harkaa qabaachuu wal qabaachuun maali wal dhaga'uudha. Eenyu eessa jira guddaan keenya eenyu. Waqabaachuun immoo harkaa waqabaachuu waan barbaanne godhachuu danda'u. Yoo meeshaan bitachuun barbaachise meeshaa bitachuu dhiyeessii loojistikii adda addaa waan dhiyeessuu danda'u sana harkaa qabaachuu. Dubbiin tanoon harkaa waqabuuti. Tanama wal qabuuti.
Biyyillee tanama lamaan kanaati. Tanama waa qabuuti, tanama harkaa wal qabuuti. Waa qabaachuun gofi gaami. Wal qabaachuun waa harkaa qabna. Waan qabnu isaan walitti finne wal dhageennee hin deemne yoo ta'e maangoodha. So harkaa wal qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan guddaan keenya jedhu waan hayyuun keenya jedhu jala buunee hordofnee kallattii tokko qabannee afaan tokko dubbannee yaada tokko dubbannee waa'ee nama dhuunfaa irratti duuluu dhiisnee gara qabsoo kennaa qofa irratti xiyyeeffachuu barbaachisa. Afaan tokkoon jecha tokko yeroo tokkotti jabaa kan si godhu tokkummaa yoo qabaatte jabummaan sabaa tokkummaa irraa madda. Tokkummaan hin jiru teenaanii jabaanuu hin jiru. Waa'ee dura dhuunfaa dhiisnee wal dhageeffachuun dirqama karaa qabsoo kana ittiin nuti galma geenyu waan akka sabaatti mudate kan karaa nuti ofirraa ittisnuu fi akka sabaalleetti saba akka ta'een jabaa akka ta'een uummata jabaarraa dhalan. Uummata jabaarraa dhalachuun qofi jabaa isin godhatillee jabaa ta'uu qabdi. Dhaloota jabaa ta'uun dirqama. Dhaloota mirga isaatii falmatu ta'uun dirqama. Dhaloota lafa isaatii falmatu ta'uun dirqama. Kana booda garaa haadha keetii keessatti hin deebitu. Beekumsa ati qabdu, qabeenya ati qabdu, yoo har'a sabaan fayyadin, yoo har'a sabaaf hin oolu, yoo har'a uummata kanaaf hin oolu, yoomi oola, eessatti fayyada? Qabeenya gahaa qabdu, beekumsa gahaa qabdu, hayyuu jabaa qabdu. Hayyuu keenya walitti qabne, humna kan walitti dhabne, humna baratee fi humna hin baranne walitti himne, humna qabeenya harkaa qabuu fi humna immoo qabeenya harkaan qabne walitti himne. Rakkoo akka sabaatiin mudate kana jalaa bahuu qabna. Kanaafi wantoota hafan kallattiitti deemuu qabnu kallattii garaagaraatiin informii wal godhaa, wal dubbisaa, wal hordofaa, niitoorkii wal tajaarree dargaggeessi keenya wal quba qabaachuu qaba. Jaarsi keenya wal quba qabaachuu qaba. Hayyuun keenya wal quba qabaachuu qaba. Eenyu eessa jira maal hojjetaa? Hayyuun keenya wal dubbisuu qaba. Wal dhaddee yoo jiraate araaramuu qaba. Wal dhaddee keenya cinaatti dhiibnee garaagarummaa keenya cinaatti dhiibnee waan walirra nu galchuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kana milkaa'uu kan dandeenyu akka sabaatti cimnee yoo hojjanne qofa. Baayolojii keessatti survival of fittest kan jedhu tokko jira. Charles Darwin maal jedha survival of fittest? Addunyaan kun challenge sitti fiddi, rakkina sitti fiddi. Rakkina sitti fiddi sana dandamachuu yoo hin dandeenye ta'e addunyaan si dhabamsiiftee rakkina sitti fiddi sana dandamachuu yoo hin dandeenye ta'e addunyaan si dhabamsiiftee si sooratti, biyyoo si gootee si sooratti jechuudha. Fakkeenyaaf aadaan duudhaan sabni kalee uummanni kun ittiin bulaa ture kan har'a fayyadamaatti hin jirre kan har'a raawwatamaatti hin jirre kan har'a badan jennu suni chaalenjii amantii itti dhufu chaalenjii gama siyaasaatiin itti dhufu chaalenjii gama ammayyaammaatiin itti dhufu dandamachuu yoo hin dandeenye badaa deemu chaalenjii sana yoo dandamate fakkeenya sirna gadaa fudhadha yeroo ittiin duulamiin jiru akkaataa ittiin hin duulamiin hin jiru agarraatti sarbaa gochaadha raawwatamaa kun chaalenjii itti dhufe sana difeensi waan godheef waan dandamateef itti fufu har'a chaalenjiin akka gosaatti akka sabaatti nutti dhufeera chaalenjiin nutti dhufe sana dandamachuu kan dandeenyu jalaa ba'uu kan dandeenyu akka sabaatti chaalenjii sana beeknee yoo dhaabanne qofa akka sabaatti yoo dhaabanne qofa amma ol maalti jira gadi maalti jira ittiin qoratin ol homaan jiru waan jedhe jaarsi abbeesi dhaane haatee jala si qabde eenyu si birmataa fi boottaa jedhe gurbaan dubbiin kun gaafa olii dhufu waraana 80 gaafa ani dhaqanii nageelleetti galchanu nageelleetti waraanni galfame beekantii qaallicha guddichaatiin raayyaa tasbiyyaa eentu ajajaan raayyaa tasbiyyaa eenyu noo godhama raayyaan tasbiyyaa namni tokko beekantii muummicha ministiraatiin alatti iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti socho'uu hin danda'u beekantii isaaniidha so dubbiin gubbaa eegaltee jechuudha kana beekuu qaba uummati keenya gubbaa nutti qaban waan namni immoo gubbaa taa'ee tuffatee sitti fale tokkummaa qofaan jalaa ba'a kanaaf olmaanti jira eeyyee dippiloomaasiif akka biraatti gaafachuu dandeenya qorachuu dandeenya nama ergachuu dandeenya garuu sanarraa fi dubbiin as jira si harka jira olumaan jiran daangaa lafa keetii kabachiisuu kan danda'u si qofa ilmaan kee qofaan gafajama daangaa lafa keetii qabeenyi keeti eenyutu safaree sii kenna eenyutu immoo safaree sirraa fuudhare
wallaalaa kee gorfatte, hayyuu kee qabatte, guddaa kee dhageeffatte, qaroo kee qabatte daangaa lafa keetii kabachiista. Qabeenya keeti namarraa dhoowwatta. Qabeenya keeti kabachiisiista. Uummanni kun sababa qabeenya isaa du'aara, sababa lafa isaa du'aara. Eenyuyyuu ittiin goomu. Kan isa nyaatu malee kan isaaf qoru hin jiru. Soo akka fira hin qabne beekuu qabna. Firri nu qofa. Naaf firi. Eenyurrallee rabbii olitti wannu gubbaa rabbittu jira. Gubbaa asii olii kana eenyutu jira? Rabbittu jira. Jala moonutti jira, gujichi jira. Dargaggeessaatti jira, hayyuusaatti jira, jaarsisaatti jira, yaboosaatti jira, gadaasaatti jira. Uummanni kun jabaa ta'uu isaa kanarraa mirkaneeffachuu qabu. Kanaaf wanni amma olii maaltu jiraa jennee ol wanni qorannu tokkollee hin jirtu. Olumaan jiran wanni jiru as jirti, nu harka jirti. Wal dhaga'uu, wal qabachuu, wal mararfachuu, waliin deemuu. Sana qofaatti nuuf fala. Sana qofaan lamni keenya kabajamu. Sana qofaatti warri kaleessa yoo jabaa ta'e qofa namni si kabajaa beeki. Yoo jabaa ta'e qofa namni si kabaja, si ulfeessaa beeki. Jabaan ta'e inni maal beeka achisi darbanis biraa deema. Sun hin ta'u. Tuffatamuu hin qabnu. Kaleessa hin tuffatamne uummanni kun. Lafa kalee doktorri kabajaa agaa xinxanoo gatii itti kanfalee dhiiga itti kanfalee lafee isaatti nu waraanadha. Awwaalchi isaanii waggaa tokko hin geenne lafa kana dabarsinee yoo kenne. Akkam ta'ee hawaasa keessa deemna? Akkam ta'ee uummata kana keessa deemna? Akkam ta'ee biyya kana keessa jiraanna? Lafa kalee gatii guddootti kanfannee dhuma guddaatti kanfalle gaafatti dhanna. Kana dandamachuuf tokkummaa barbaachisaa. Cimanii hojjechuu barbaachisaa. Dammaquu barbaachisaa. Eenyu jedhanii gaafachuu barbaachisaa. Akka sabaatti maal nurraa ergame barbaachisaa. Kanaaf caasaan godinaa fi aanaa hawaasummaa onnee uummata keessanii agarsiistanii, uummata kana keessa ba'uu keessan mirkaneessitanii ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Waliin jirra, isin waliin jirra. Isin duuballee hin jiru. Isin waliin jirra cinaa keessan. Duuba keessanii homaan goonu waan lammaa magarsaa jedhe tokko yaadaddaa. Isin duuba jirraa jabaadhaanii duuba keenyaa maal gootanii. Kanaaf nu ol rabbii jira, rabbii gaditti nuttu jira. Mirga qabna, dhugaa qabna, haqa qabna, haqa kennaa falman, dhugaa kennaa dubban, waan namaatti hin darbinu, waan namaan gaafan, lafa namaan gaafan, immoo waan. Maaliif immoo waan? Waaqa dhugaa jaallata. Nama dhugaa jaallatu bira jira rabbi. Abbaa dhugaati. Dhugaa qabna waan ta'eef. Ta'an immoo waan nama qabu kamuu qabna. Hayyuu qabnaa, beekaa qabna. Kanaaf ilmaan ayyaa bakka jirtanutti jabaadhaa. Wal hordofaa deemnaa, wal gula deemnaa, horaa bulaa deebana.